شيخ أمين إبرو أيانو يريدونا هلا فريسو بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليان إسلاما بقى ربي أيانا عيد الفطر أيانا خبجما قيا خبجما خنان بقى ربي سنقاي عيد برخاء عيد خيري عيد نقيا ربي نوها تاسسو. أبليان إسلاما عيد إسلاما أيانا إيغا فردي رمضانا فتنة ربي سبحانه وتعالى أكا قيا خنا خيسا إسا قدفنو أكا إسا غلطون فنو ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أكا ربي غلطون فن أكا ربي خينيا قدفنو قيانكم قيا إيدا فردي صومنا بود ربي نوتاسس. أياني إسلاما هندسا فردي بودا دفا عيد الأضحى حجي بودا دفت عيد الفطر صومنا بودا دفت. أبليان إسلاما go soomana baatii takka guutuu soomanne guyyaa 30 soomanne kana masgiinni xiqqarraa kaasee ilaa guddaa salaata salawaata zikrii qur'aana tahajjuda taraawiha dachiin tuni kanaan iftee ifaan tirikaa hanga ibsuu ol ifaa zikrii kanaatu guyyaa 30 kana ibsaa ture. obboleeyyan islaamaa haga ta'ellee ta'u masgiida deemuu baranne qur'aana bannee dubbisuu baranne sadaqaa kennuu baranne timira firii lama adda qooddanne bishaan adda qooddanne ibaadaa qofa osoo hin ta'in hawaasummaa baranne wal gargaaruu walii obsuu waan qaban walii qooduu haga achi ga'utti ibaadan nuti barana irra baane ibaadaa qofa osoo hin ta'in hawaasummaa akkatti rakkataa gargaarru akkatti beelawaa gargaarru akka nama daareetti uwwifnu xiqqoo qabnu akkatti adda qooddannu nu barsiise. waan soomana keessa baranne kana leenjii baatii takka ta namni tokko baajatatti hin baasin silaa baajatatti baafata jedhanii duniyaa guutuun hin dandeenye guyyaa 30 leenjii fudhanne salaata irratti qur'aana irratti zikri irratti jam'aa salaatu irratti sadaqaa kennu irratti leenjii fuune. leenjiin fuunetuun ramadaana har'a guyyaa hiinu kana wajji ba'uu hin qabdu. leenjii amat tokkooti. amat tokkoo fuula keenya dura jiru waan ramadaana keessa jaarre odoon diine ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نبتي واندليد ديدون تينا أهدي ربي إربوسو من خيسا سفر الأبنى إربوس النسان أما تقوتو خيستي تفيد جودا دو قمن واندليني هركا خين يندبني بليسون قمن قويا أيانا الراخنا قويا أيانا قمتشو إبادا مخد أما إبادا قد أجر يرو أسر رابان اللي قمتشو جرا gammachuun sun ta ibaadaa makat ta waan soomana keessa hojjenne waliin faalleessine ta'uu qabdi jechuudha. kanaafuu hawaasa keenya guyyaa har'aa kana sababaa godhachuun namoota ijoollee abbaa dhabde ta bara dheengaddaa yoo amata lama dura abbaan harka qabee magaalaa geessee huccuu biteef har'ammoo abbaa san uf biraa dhabde sababaa sanii manni isaanii itti dukkanaawe warra san gargaaruu qabna iiddii walii wajji akka taatu namoota rakkoo qabu qabeela qabu guyyaa har'aa kana keessatti fitrii baafnurraa eegalee gargaaruutu nurra jira. kanaafuu obboleeyyan islaamaa ayyaana bareedaa kana waan ramadaana keessa hojjenne san odoon diine qabannee itti fufuu qabna. wajji jireenyi xabiyaa dira dhawaati wal kabajuun xabiyaa magaalaa tanaati irra deebi'ellee isinii himuu barbaachisu. haala bareedaa qabattan san itti fufuu barbaachisa. namoonni tokkummaa jirtu tana hurii tana uruu barbaadu gommaa kana hafuura irraa baasuu barbaadu karaa adda addaatiin adaba isaa godhee ummata wajji deemuu qaba. ummata wajjiin deemuu qaba. namoonni islaamummaa nagayaa islaamummaa wajji jireenya ta uf bira dabartee namoota amantii biroo ayyaana isaanii bishaan obaaftu namoonni tokko ha itti gaafatamni ittiin dhagayamne yoo kaayoo biroo qaban
amantii islaamaa tuttuqan sooshaal miidiyaa irratti namoonni muraasni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti alaammatan guyyaa irraa kanarraa kaasee harka isaanii deebisuu qaban. Harka cubbuu, harka zaalimaa, arraba cubbuu, arraba zaalimaa odoo arrabni isaanii sun nagaya qabu islaamumarraa dhaabuu qaban. Nama nagayaan taa'u, nama nagayaan misooma jiru, nama nagayaan guddina jiru tuuti muraasni sooshaal miidiyaa banattee achirra wal gurmeessitee jibbanna islaamaa barsiisuun biyyaafillee rakkoo. Qaamni dhimmi ilaalchisu tuuta san seera jala oolchee adabbii barbaachisu akka itti kennu waltajjii dire dhawaa tanarraa gaafanna. Tokkummaa ummataa eeguuf wanni nuti hin godhin hin jiru. Layni nuti hin bu'in hin jiru. Gaarri nuti hin bahin hin jiru. Akkasuma wajjiin ammoo namoonni duubaanu waraanu abbaa fedheefilleen hayyamnu beek. Har'a afaan nagayaa haasoyna. Biyya seeraa jira. Biyyi biyya seeraati. Biyyi seeraan bulti. Qaamni dhimmi ilaalchisu tuuta san tuuta beekamtuu waan taateef seeraaf dhiheessuun dirqama qaama nagaya biyya tanaa fedhuuti. Kanaafuu nuti har'as boruus karaa nagayaa eeggannee deemna. Namni tokko dutee jechallee dutuu nu barbaachisu. Namni tokko wareereefillee wareeruu nu barbaachisu. Maa yuqaalu laka illaa maa qad qiila lirrusuli min qablik. Mooraalillee qabuu beeki namni nabirraa haasa'uu tuuti gariin. Amanuu dhabuun dantaasaati. Amanuu dhabuun dantaasaati. Arrabsuu fi tuttuquun ammoo mirgatti hin qabuu beeki. Kanaafuu bakka rakkoon jirtu rabbi rakkoo irraa haa dhaamsu. Bakka lolli jiru rabbi lolarraa haa dhaabu. Biyya tana rabbi nagaya nuu haa godhu. Warra yeroo nuti ayyaana nagayaan kabajnu kana rakkoo keessa jiru rabbi rakkoo keessa haa baasu. Warra yeroo kana rasaasni irra jiru yoo jedhe duniyaa guutuu rabbi irraa haa dhaabu. Biyya Gazzaa sanirrallee rabbi rasaasa haa dhaabu. Rasaasa rabbi irraa haa dhaabu. Wallorraayis rabbi rasaasa haa dhaabu. Bakka miidhamtee hunda rabbi nagaya buusee hamtuu guyyaa har'aa kana iida baranaa tan 1445 tanarratti rakkoo fi beelaa fi lolli biyya tanaa guyyaa kanatti daangaa haa ta'u. Guyyaa kana rabbi daangaatti haa godhu. Magaalaa Dirree Dhawaa rizqii rabbi isinitti haa deebisu. Aamin jettan moo lamiin jettan? Rabbi rizqii biyya tanatti haa deebisu. Biyya tana biyya rizqii rabbi haa godhu. Tokko tokkoon nama biyya tana jiru araaree tana keessa teessu. Tokko tokkoo keessan abbaa hujii rabbi isin haa taasisu. Rabbi rizqii isin biratti haa galchu. Barakaa biyya tanatti haa deebisu. Nagaya kana rabbi nurratti haa tiisu. Nagaya rabbi nurratti haa tiisu. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. اتعان سودان بكبوء علماء تدري دوا خنتهيان أفان سوماليتين شيخ محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولا إله إلا الله وله الملك وحده ولا شريك له.